Walaloo walaleessaa bakki jirtan eeysa hundi dhiiraa dhalaa gurranaaf liqeessa mudannoo mudanneen barreessee odeessa waraabuun isiidhaa bara 2014 keessa baatii saylaffaa guyyaa 20 keessa arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa sanumarraa hiwwaa xiqqoo gurra keessan buusa iddoon amma jirru naannoo Hararii aanaa Soofii araddaa Harawwee keessa maqaan koo Aliyyi Arab qaadhimaa hawaasaa sochii too eegalee yaa rabbii dureessa gochaa jecha kan koo sumaan naaf mi'eessa irkoo koonatiisi ifna wallaalchiftee nan godhin qisaasa irkoo koonatiisi ifna wallaalchiftee nan godhin qisaasa wayyaa rabbii gaarii siitun jijjiiramne gaararraa bichaa fakkaataa bifa waan itti aane irra guddaan namaa gaararraan addan taane hoggaan wajjiin salaatu nutti mamaxxane muslimni kanaan jiru jenneen maxxanfanne wayyaa ilma namaa akkanas hin seene maqaa hamaa kana nun jettaa waaneene silaa fakkeeyfatte jennaa garuun fakkeeyfanne mee akkamit jettaa waan harkaa dhageeytii takkalleetti hin qabne osoo siggatiif dhiifne ardha nutti hin hafne garuu ulfina keenya nutis waan daganne garuu ulfina keenya nutis waan daganne jechi walii lamaa kaakkanaa waan garre kijiba nurra kaayeen nutti mare hurre waan ifitti hin beeyne qalbiin nun sabbarre osoo nu bira je'ee gurraan dhageenye ijaanis agarre silaa akka wayyaatii garuu waan agarre si duuba deddeemee waan ati hin qabne namni yoo si dire jazaan isaa rabbiirraa nuti gara keenya maal waa jennaree ijan wal haasoyti dhiirti nuti garre garuu hundumaafuu guyyaan qiyaamaadhaa sirra waan dabarre garuu hundumaafuu guyyaan qiyaamaadhaa sirra waan dabarre alhamdulillaahi yaa mootii ol aane haqa namaan awwaaltuu tanaaf si jaalanne haala ilma namaa mee laalaa jarane guyyaa walit dhufnu walitti gammannee hedduu wal simannee maqaan koo abaleedha keehoo eenyu jennee waliis gaggaafanne wal barnoota gaarii jennee hedduu wal simanne jireenya eegallee baay'ee waliif taane nyaannee waliin dhuunnee wajji oollee bullee islaamuma seene garuu gara keenyaan dila hamtuu tanaa walirraa waan eene garii ilma namaa nama fakkaachuudhaan nuti nama seene garuu akkasii miti akka yaanne hin taane hammeenya nama ammaa fakkeenya isaa dhabne hangi firiin jiru kan baay'ee jaalanne dhiiraa dhalaa keessaa kan sabruu dadhabne ni jirtan wallaahi asumaan isiniin galatoomaa jenne teessan kophaan godhaa quuqaan buqqifanne dhiifama nuuf gootan teessan ol kaayyenne waan isin nuuf taatan yoonii fi daganne rabbiin nun dhiisu yoo isin irraanfanne jecha lafee cabse kan waldaanu jecha yoo waliif hubanne maaloon of kolchaa dogoggoree yooniin kataadhatti seene maaloon of kolchaa dogoggoree yooniin kataadhatti seene arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa garuu waa hundaafuu dhugaan nama quubsaa yaa warra waa faradu iccitillee taatu dhugaa mee odeeysa yaa ka faradaa amanu maqaa keessumaatu balleessee xureeysa michuuf irraa laali gariin ilma namaa wallaahi bineensa kijiba firraa dhiisi rabbiin nama buusa antiibichaa miti maqaan koo kanniisa kijiba deemtuun sanirraa bilisa waan feetanuun jettuus hujiidhaan nu boonsa garuu sumaa dhabee kabajaa kaleeysa rabbiin isin dhiisuu akkam ta'uu teessa olii gad deddeemtee maqaa nu xureessa wallaahi jiraattu mootichi caalamaa jiruutee balleessa wanni nuti yaanuun qur'aanaa hadiisa lakkii firraa taa'ii diddummoo wallaahi rabbiin si xiqqeessa duniyaa akhiraa rabbiin si xireessa dinniin irraa maayyii gurbatti dhageessa boolla namaa qottee sumaas seene keessa mikinaata sharrii firraa dhiisi maaloo duubaa si xiqqeessa mikinaata sharrii firraa dhiisi maaloo duubaa si xiqqeessa kabajaa gurguddoo sumaaf irraa mure kabajaan kintaalaa abbaaf xiqqeessaa oromorraa barre faallaa kabajaadhaa sumaatu jaalatee manattiin ol gore itti fufi silaallaa yaa ka hujii burre bal'iftee hin yaaddu if jala hin laaltu yoomi garta xurre hamma deemtee dhayxu hallayyaa haadha qure caaqilaaf ni galtii gowwaa ammoo dirree yoo galchineef malee ni galtiitiin barre yaa kadarasaa nyaatu foon isiidhaa mure laagaa danqaramtee hongoyte yaa ware namni kopheen qabne firraa laala qore eessaanis godhe gowwaa humaan garre silaa fakkeeffattee fakkaatti fakkeenya waan akkanaan barre maaliif sakkabaa nutti marta hurre dhugaan numa garte nuu kararraa gore ani ifiin beekaa sumaat dogoggore yoo munaafiqummaaf jette sitti haa maru hurre yoo munaafiqummaaf jette sitti haa maru hurre
hujii tolfadhu firraan godhin burree akkanaan jiraannaan suma seene qarree osoo if dhageessuu yoo si nyaatte sareen osoo lubbuun jirtu sammuu yoo si jijjiire maraataa si godhee yooniif si darare sirraa waan jaalannu si akkasii yoo garre garuu if qoradhu osoo achin tarre hujii tolfadhu gar jalaa gararree annama si oliiti sumaa if darare gaarii hamtuun beeytu taanaan tokko siifi harreen gaarii hamtuun beeytu taanaan tokko siifi harreen dhaamsa koo fixadhee obbolaa akhiraa irraa waan dubbanne waan na nyaate garaa mudannee waan usnu sodarra jiruu fi du'aafis rabbiitu nuu jira hundumti keessanuu nagayaan naa tura garuu na of kolchaa khaxaan dhabuufirra amma wala garuu gammachuun naaf tura yoo shakkii qabaattan jijjiirraa gaararraa ilma namaa amani ni garta fuuldura ilma namaa amani ni garta fuuldura wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii walaloon kiyya ta'iin qopheeffadhee dhihaadheen kunoota na fakkaatti hanga walaloo birootti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu